waa'ee rifeensa kiyyaa dubbachuu hin danda'amu. Yooyya malee yooyya nageenyi badhaadha armageettanii saanamni nagaa booranii hangafarraa jalqabna faantuu damsee ati manaa gooticha keenyaa caaluu hundeessaa booranadha wanta isin dubbattee irraati jirra jirtu maxqashtii akka nageenyi keessan badhaadha wala deebinee ragaa guyyaa muraasaaf viidiyoo isiniin gadhiisnee turre har'a garuu viidiyoota hedduutti bohaartan ittiin bashannantan shaa jettanii wala deebinee jirra ittiin bohaartuun abdiin kiyya isa guddaadha gara viidiyoo keenyaa utuu hin deemin garuu viidiyoo kana laayik gochuu akka hin daganne warri maatii kanaaf arwaa taatanis sabskiraayib godhaa isiniin jecha maaltu na darbee jira guyyaa afran kana gidduutti isa waa'ee maqaa arabaa sana dhageen jira dhugumaa sirriitti dhageen jira maqaa keenya balleessuu qabu ifa manaa godhaatoo maqaan yuudii fi maqaan arabaa biyya fudhachaa jira amantaan sun oromummaadhaa ol akka hin taane maarufaan gara kamitti jijjiiramume wanti jedhatti na barreessaas wanta kana irratti gaa'ummatis wanta garaadhaa qabu ibsataa jira محمدي في أحمد جنا دم سراد الدوينا الله أكبر الله أكبر مكان كين عمري عثمان جنا تفوف الله أكبر الله أكبر dhuguma jechuudha fi wanta akkasii afaan nama biyya hogganu keessaa ni ba'a jedhamee yaadamu wanta kana irratti gaa an akkas jedhee yaadan ture wantan jedhee yaadu raayyaa abbaa macaa dubbatee jira osoo akka jedhee jedhanii abbo bara dhiyeenyaa kana caalchisaan mardaasaan hangaasaan bara kana maaligaa makkanneefni olaanaan bara kana marsineen waan akkanaa tuulamaan maqaan keessan baay'ateera itti jabaadhaa ijoollee jechuun bulchaa naannoo Oromiyaa irraa eeggadha. Bara kana jalqabdaniittu baay'ateera jedheen nuti dhufummaa inni ba. Asa fuulduratti gara fuulduraatti dhufaa jiru waa ta'e malee waa biraatii miti man. Isa gara fuulduraatti niyyate sana hiitanii harkaa baate taa'ame ijoollee. Jenna akka danuutti fudhadha garuu akkana qofa jedheen dhiisu jenna yookaan yoo uummata kanaaf yaadeera ta'e. Hadda akka ummanni sila jabaattaniittu walii gala baay'achuu keenya ila asirratti wanti haasa'ame maal inni maqaa yahudotaati jedha maqaa yahudotaati sunuu kan moggaafate fakkeenya Shu'aybiin maqaa keenya maqaa yahudotaati Shu'ayb Haaruun maqaa islaama moggaafataa jira malee ummanni biraa moggaafataa jiru maa jedhu maqaatti nimtuu maaliif jara qusattee nu qofatti qubaaddeeffattaan immoo nin jedhaayiru ma isiniso den qabanu njiru isiniso buko keessan tuyyo jira as qobatti quba qabooni maal baasaa miti nullee garuu ummata gaggaariitti dhanne jedheen fudhadhaan hangama kootti ummata gaggaariitti dhanne waa tokkolleen ta'u muhammadummaan keenyaan silaa waa tokkollee jechuun qabdu turte sila akka kootiitti tungursaa kan kee ta'e maalan jedhee si gadhiisaa maqaa ofitti deebi'uu jalqabdaniittu galataa olaana irrana birrata wae insarmu kanatti moggaafachuu jalqabdaniittu jabaadhaa jetta jennee eegne garuu isa kana hunda isaa dhiiftanii hawaasa fuuldurii dhaabbattanii hin baay'atte jechuun immoo baay'adhaa hin xiqqaattanii habarsaa jechuu ta'ee argama kuni tu shantama fayyadanii tokko haasanii bareedaadha maaliif jennaan yeroo waa waliin jennu keessan jiru ijoollee yeroo waa kekersinu akka jirutti jirra waan ta'eef raayyaa abbaa macaa baay'ee hedduu galatame wanta garaa kiyya keessaa dubbattee osoo akkas ta'e ariifii ture beektu dhugaa rabbiis nin jedha garuu immoo dogoggoros ta'aa wayi karoora guddaa of keessaa qabata namichi kun hin beekamu haa ta'u gaabidda dhaamaa jirutti gaazii hin godhin jecha gara viidiyoota keenya irratti hin bohaartu ittiin bashannantu shaa jettu jedhee yaadii qabadhetti dabarraa jechuudha. Anteeni jamma. Anteenoo jamma. Anteenoo? Maal inni akka majaa basuma. Waraabessu hiriyoona itti fakkaata. Anteenoo jamma. Anteenoo? የኔ ነበረ ምንድን ነው የፖሊስ ነበረ ያጫማ? አይ አይደለም መከላከያ የሚሰራ ነበረ ነበረ እንዴ? አሁን ጠበቃ ነው የሚሰራው? ጠበቃ ነው እንዴ? አሁን ማለት ነው እኮ አቢሰድና ተቆጃ በኢየሱስ ነበር ባዬ ማጃ ማን ጋር ባዶ ነብዩ ዶዲዮ ቆልቶ ሶዲያ ቆልቶ ባለ ሰላም ነው ይሄ ሰላም ነው እሱ
አይ ቀለም ነበር ባያጃ ይጋጃጁ ማጀቹራ ማርፋኒ ይሸታል ይሸታል። ክሪም አለ የሚቀባ ክሬም አይደለም ቀለም ነው ማሬ ነው ነጃ ማሬ ሳ utuh dibantu modani yo antu ka ade tinggal lagi ke mola billa pa kese turen baya aja mari intinira tigirai da tillo la no baya aja no magari ka baca malu aku bucana mari kuntu Gara video keenya settanutti yeroo dabarru moo sirba afaan Oromoo kan akkasii yaaddanii beektu akka kanatti. Inteenyu maaluma biteenya deemii deemteetta murtees deebii ani sineega waliif nu'u boyfriend bontu jalaan cabe yoom cab hin dhageenye moo biyyi buloo deessaa jiru ani oomas hin dhageenye Kan hojii keetti nyaadhu jedhamamni Dooktar Naaffiyaadha kana kun nutti fidaa jiru ammalaa. Maaltu cabee laata? Qomotti jalatti naa barreessaa. way gudi Mataan intala kanaan bareedu ani shi kami ishii garaasan ani shi garaamu wiigidha wiigii miti qabsiista dhibba lama qabsiis Hino nuu qabsi wiigii miti Abbaa nyaatittan kee. Maal abbi? Maal si goote? Ammana kana maal si goote? Karaama gubbaarratti qaanessee mucaa. ፍራት ጃለለን ተኝ እኔ እንዳስታምክ ባባ ለምን ሶሮብኛ የሚያቆን ያመነኛል ስለዚህ Tilfaa. Mucaa warra saddaa. Sagalee ijoollettii kanaan fayyadamuudhaan ijoolleen hedduun TikTok gubbaarratti illee ittiin hojjetaa jiru. Vaariyaal ta'ee jira. Viidiyoon ijoollee lamaan kun baay'ee vaariyaal ta'ee jira. Ijoolleen illee sagalee kana fakkeessan ittiin hojjechaa jiru. Viidiyoo kana walitti aansinee ilaallee deebina ammoo. ፍራት ጃለለን ተኝ እኔ እንዳስታምክ ባባ ለምን ሶሮብኛ የሚያቆን ያመነኛል ስለዚህ ፍራት ጃለለን ተኝ እኔ እንዳስታምክ ባባ ለምን ሶሮብኛ የሚያቆን ያመነኛል ስለዚህ Gara video keenya sodhumaatti yeroo dabarru Faantuu Damsee haadha manaa gooticha keenyaa Haacaaluu Hundeessaa sulmaati manaa gootaa gootuma durmaa Booran dhattee turte peejii maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin baname jala irratti akkas jedha. Faawundeeshinii Haacaaluu hojiiwwan tola ooltummaa taayeffatee godina Booranaa aanaa Mayyootti ifatti eegaleeraa jedha. Aadde Faantuu Damsee aanaa Wayyoo fuula bukkee lubummaa jedhamutti rakkoo bishaan horsiisee bultoota keenya furuuf dhagaa bu'uuraa boolla bishaanii kan jalqabsiistee jirti jedha. Faawundeeshinichi karaa akkaan galii walitti qabuun hawaasa keenya qarqaaraa kan jiru oguu ta'uu isinis akka hirmaattan waamicha dhiyeessaa. Jaallattoonni hacii karaa SMS 7855 fayyadamuutiin kaayyoo Haacaaluu deeggaraa maqaa qaalii keessanii ol kaasaa jedha. Haciin jaallanneeleen jiru warri jaallattootni hacii taatan karaa SMS 7855 faawundeeshinii hacii deeggaraa jennaa.